Viidiyoon kuni waa'ee sponsora biyya Kanadaatii fi akkasumas refugee status Prime Minister ticha Trudeau kan guyyaa irraan tanaa hojii gadhiise irraa walitti hidhamteetiin isinii himuutaa viidiyoo kana guutuu isaa daawwadhaa walii dabarsaa. Akkumaan kalee oduu keessatti isin hime Prime Minister Kanadaadhaa Trudeau'n guyyaa irraan tanaa hojii gadhiise jeetiin ture. Akkasumas sanitti guyyaa irraan tanaa hojii gadhiisee jira. Dubagaa hojii gadhiisuu isaa tanarratti akka gartee Najmaan gaafii gaafatteetti ispoonsarii fi takkaa'u gartee warri hiree Kanadaadhaa qabu inni gartee hojii gadhiisuu tana wajjin rakkoon ni jirtii jettee gaafatte. Gabaabdumatti rakkoon ni jirti. Akkaataa rakkoon itti jirtu siifin himaatii dhageeffadhu. Prime Minister Trudeau'n nama gartee Kanadaa tana amata 10 ol bulche. Kana qofa oduun taane namtichi kuni baqattoonni adda addaatii fi ispoonsarri kan Group 5 fi kan community sanis akka jabaatee itti fufu nama godhaa ture. Dubagaa kanuma keessa warreen gartee student visa kan namni gartee biyya Kanadaadhaa dhufee itti baratu. Kanaas akka malee bal'isanii turan. Kana keessa namni hedduutu Kanadaa seene. Namni seene kun irra hedduun isaanii uummata biyya Hindiitirraa dhufe. Dubagaa jarri kuni eega dhufan sistema kana gartee akka malee abuse godhuu keessa inumaatu warri gartee paartiin conservative inni gartee warra liberootirraa warri paartii conservative isa kana maqaa isaa fi paartii isaa guutumatti maqaa balleessaa isin biyya teenya diigaa jirtanii jaaniin himachaa turan. Kanuma keessa wanni gartee inni akka gartee dhiibamee aangoo gadhiisu takka isa godhe kana faadha. Baqattoonni irra hedduun heeraan ala dhufan san waan hiree isaanii akka malee abuse godhanii asaayilama balleessanii akkasumas kanatti heera cabsuudhaa fi waan adda addaa kan isaan dalagaa turanii jecha Kanadaan namticha kanarratti dhiibbaa akka malee godhaa turan. Kanaa wajji wal qabatee sababa sanitti Group 5 fi akkasumas sponsora communityidhaa akka yeroodhaaf dhaabbatu goosisan. Wantane inni gartee hogguu aangoo irraa bu'u namni gartee bikka isaa bu'uudhaaf taa'u warra gartee conservative kana. Warri conservative kuni yaadaan Donald Trump yoo walitti dhiyaatan garuu irra jajjabaadha kan Kanadaadhaa kuni jarri kuni gartee warra immigrationaa fi akkasumas refugee tanaas xiqqoo dhiibbaa irra godhuu ni danda'anii ja'aniiti odeessaa jiran. Ilaa maarchi keessatti filannoon ni taati ja'anii yaadaa jiran. Dubagaa isin warri hiree qabdanis warri gartee sponsor jala deemachuu jirtanis kan Kanadaadhaa qaceellotti oduu deemaa jirtu hordofaa